jira jirtu hordoftoota fi daawwattoota Caayaa Miidiyaa Neetwoork. Har'a keessummaa qabadhee isin dhufe. Keessummaan inni qabadhee isin dhufe keessummaa jaalatamaa fi qaalii qeeroo Ambooti. Barataa Yuunivarsiitiiti. Keessummaan kiyya kun keessummaa kiyya waamichaan si waameef asitti argamtee dhufuu keetiif hedduun si galatoomfadha. Akkasuma keessummaa kanaa wajjin si walitti barsiisaa keessummaan kun eenyu akka ta'ee fi eessatti akka dhalatee fi wajji wal baraa. Hayyee warri Caayaanitti miidiyaa neetwoork kun galatoomaa isin jechuun barbaada. Affeerraan nu gootanii galatoomaa jira. Akkuma itti kaasuu barbaadde mata duree gubbaarratti ani maqaan kiyya Nasraddiin Jaarfannaa jedhanii warra Shawaatii godina Shawaa Lixaa Amboodhaa kan bakki dhalootaa akkuma itti barataa yuunivarsiitii Jimmaan ture damee Fookularii fi Ogbarruu Oromoo Jaarsolii Oromoo Fookularii Literature Department Social Science jechuudha. Sanarraatti giraajuweet kan godheeni. Gabaabumatti kana fakkaata waan kiyyaa galatoomaa asirratti nuuf yookiisaniif. Har'a keessummaa kiyya kana kan hin qabadhee isiniif dhufee qeeroo Ambooti Naaser. Akkasuma namni kun nama hubannoo gahaa qabu, nama qabsaawaadha, nama jabaadha. Akkasuma gaafii fi deebii isaa wajjin qabna jechuudha waa'ee qeeroo irratti jechuudha. Gaafii fi deebiin inni si wajjin qabu har'a kan asirratti si yaammadhee gara si deebifadeef. Qeeroo fi mootummaa naftanyaa yookaan mootummaa nama nyaata hammaan tanaa kana jechuun bilisiginnaa gidduutti amma fincila guddaa deemaa jira. Fincilli amma qeeroon godhaa jirtu kun fi wanni sababa kan ta'e maalii kan jiru. Galatoomaa gaaffii na goote kanaafi gaaffii gaarii na gaafatte qeeroo irraa kaanaa. Qeerroon durumaan ni jira akkuma beektu waliin deemna jaabaan nuuf duudaanis ni beekaa kana bineensu ni beekaa jiru. Qeerroo yoom akka hundaa'ee fi qeerroo yoom akka uumame humni qeerroo kun maali? Sunni xiqqaa guddaa beekaa humni isaa maalidha kan jiru garuu akkamittiin qeerroon kun kan jiru mootummaan gaafiiti ta'e nuti tiisu. Mootummaan iyyuu eessaa buruqaa, eessaa biqilaa, eessaa nuti tukaa afuraa beekuu hin dandeenye. Qeerroon kun humna addaati, humna jabaadha. Humna afur addaa qaba. Misaa'ila sagalee hin qabne. Misaa'ila sagalee hin qabne dhugaasa oolan. Bakka irraa dhugoon beeku. Bakka irraa dhugoon beekamu. Bakka inni irraa bahu hin beektu. Hin beektu. Waanuma irra garagalee sana gadi. Hidhuma burqaadhuma hin qabne. Gargaaffii keetti yommuu hin deebi'u qeerroon duruma ture jenneerra. Qeerroon bara mootummaa TPLF ture. Kan durallee Sadara dargii ni jira. Qeerroo jedhamee har'a hubee maqaan isaa addatti bahee beekamee fi haa ta'u malee bara barataa yuunivarsiitii turres qeerroo maa turre. Gaafa Oromoon gadaan bultuu qeerroon ni jira. Qeerroon ni jira. Ni jira. Garuu sanirraa ammaan tanaa kun kan addaati. Kun misaa'ila sagalee hin qabne. Akkasi. Sagalee? Akkasi. Akkasi. Saniifuu 2016 2017 fincilaa ture. Fincilaa ture qeerroon takkaa dhaabeen beeku. Garuu kan ammaan tanaaf mootummaa bilisiginnaatii fi qeerroo gidduutti rakkoon ammoo uumamtee jiru rakkoo jabdu. Jabdu. Kan ittis innis hin dhaabbannee kan itti fufu jechuudha. Kana ka'umsa ammaan tanaa kana sababa maaltu ta'edha amma gaafii qeerroo versus PP dhamma jechuudha. Wanti nun kompeer waliin gochaa jirru bajamtoota keenya wanti waliin kompeer gochaa jirru gara mata duree keenya walitti fiduuf jechuudha. Qeerroo bara TPLF fituu hin taane kan namarratti ilaallu duratti xiyyeeffannu qeerroo bara paartii badhaadhinaati. Fincila hammaa kana deemaa jiru. Waltaa mootummaa gidduutti deemaa jiru. Sun maaltu dhalee akkamittiin dhalate qeerroon riphee ture akkuma beeknu. Afami'aawaa afaan mootummaan PP kun Prime Minister Itoophiyaa yeroo ammaa kana qeerroo miti hayyuu Oromoo hedduu sobe. Hedduu gowwoomsee ture. Haasaa mimmi'aawaa haasa'ee ture. Afaan deemaa gate. Afaan damma dibatee jechuudha. Keessaatu miidha garuu. Keessu miidha. Namoota bebbeekamoo sobee ture namoota qabsoo Oromoo xiqqoo laamsheessee ture.
Garuu qeerroon yeroo ammaa kana Oromoo boomsinaan soba. Hin danda'amus. Maaliif Oromoon most literated barateera jechuudha yeroo ammaa kana. Oromoon barateera. Karaa kanaan wanti sobamu hedduu hin qabu jechuudha. Qeerroon riphee maggeeffate. Tarsiimoo itti baafate. Shira isaan guyyaa guyyaan xaxan. Uummata Oromoo irratti jechuudha. Bulanii shira isaan xaxan. Sana xiinxala keessa geesse jechuudha qeerroon. Hin hubate. Dantaan Oromoo yommuu irraa mulqamu arge. Kana beekamaadha kan dantaan Oromoo ganda warra soddaa gadi jechuudha. Ganda warra soddaa gadi. Ganda warra soddaa. Ganda warra naftanyaa. Ana akka wallaalumsa kiyyaatti. Anaa jiru miti. Du'aan koonii jala ni balaalfata. Sirna ammaa deemaa jiru kana hin fudhatu. Si jiraadhiisi du'aan keetu hin fudhatu. San Oromoon hadheeffatee lolu qaba. Maaliifi aanolee yaadachaa calanqoo yaadachaa akka madaan nurraan gore akkamitti hin irraanfanne. Ni irraanfattaati. Irraanfachuu ni taate hin danda'amu. Yoomirraa eegalee biyyooti qeerroon dammaquu kan yeroo baay'ee galla. Gaafa kitaabni ida'amuu jiru sun. Kitaabni ida'amuu jiru sun bahu maalitti ida'amnaa kan jiru nu keessa dhufu. Ida'amuun kun maali kan jiru nu keessa dhufu beekte. Ida'amuun kun wayi lakkoofsa hin taane akkamittiin ida'amtame lakkoofsa mitiin ida'amuun akkanaaf galutti akkanam tokkotti akkanaaf galutti tokko ida'uu tokko lama akka jiran kan inni iyyuu tokkoof tokko yoo itti daate lakkoofsa biraa ta'ee uuma malee hin jiru waan akka kana. Biyyattiin keenya biyya sirna federaalizimiitiin bultu keessatti ida'amuun kun sirna federaalizimii kana wajjin akkam kan jedhu hayyoonni sirratti dubbachaa turan. Wantoota wal dhiibu sun ida'amuu jechuun kanaaf galutti dirqamaan ida'amuun mallattoo masqaliiti kan akka kan hordoftoonni amantaa kiristaanaa fakkeenyaaf tamanan jechuudha. Jechuun sirni meenyif immoo hin beekta dirqama kiristinnaa kaasaa ture uummata Oromoo aadaa isaaf duudhaa isaa fi safuu isaa wayyaba isaa irraa buqqaa ture. Akkanaaf galutti dirqamaan kiristinnaa kaa'achuu maali? Asirratti ida'ama hoggaa jennu amma fakkeenyaaf Oromoon kun akkuma Itoophiyaa keessatti saba miliyoona 60. Wanni Itoophiyaadhaa miliyoona 500 akka 110. Sammuu akka jiru akka jaanitti 500 110 akka jidduu deemu. Kana keessa Oromoon miliyoona 60. Akkasii bara Oromoon miliyoona 60. Itoophiyaan saboota 83 qabdi. Saboota 83 keessaa sabni tokko Oromoodha. Tokkichi Oromoon miliyoona 60. 55 akka 60 illee godhe 60. Hayyee haan saboonni 82 walitti 60 godhe. Cinaan Oromoodha jechuudha. Kanarraa naftanyaan jechuudha. Naftanyoonni miliyoona 20 godhu. 20 jennu. 20 irraa haan fuudhii gamanaas deebise. Miliyoona 8 yookaan miliyoona 90tu miliyoona 20tti ida'amamu. Miliyoona 20tti ida'amamu. Miliyoona 20 kanaatu miliyoona 60tti ida'amu. Fakkeenyaaf ida'amu oguu jennu fakkeenyaaf sila Oromoon katti ida'amanii malee Oromoon namatti ida'amu miti. Fakkeenyaaf Oromoon amma sirna yeroo dheeraa dura sirna abbaa gadaa qabdi. Sirna abbaa gadaa san dhiyootanillee jidduu afaan deemaa gatee wanni godhu leellisaa ture. Dudubbachaa ture. Gaafa san sirna gadaatillee mul'isanii ol baba'ee ture. Akkasii yoo deemaa dhufee namtichi kun sabboonummaa dhugaa yookaan qabaatee yookaan Oromummaa qabaatee yookaan qabsoo tana qeeroon fiddee kana jechuudha. Qeeroon fiddee harka isaanii kennite kana yoo amaanaa qeeroo san hafuudhee deemuun taate sirna abbootii gadaa jira jechuudha. Sabni yookaan sabni kaan kana qabateeti sirna abbootii gadaa kanattiin as jiga malee sirna naftanyaadha. Amma fakkeenyaaf mi'aati ifumaa jidduutti ida'amuu waan jiru kana mee akkamiin laata? Ida'amuu waan jedhamu kana bilisiginnaa waan jedhamu kana mee akkamiin laata? Bilisiginnaan kun maali? Duuba isaa maaltu jiru? Kana mee addaan na baasi yookaan daawwattoota keenya adda baasi. Daawwattoota keenya kabajamtoota daawwattoota keenya akkanaaf galutti akka namooti jechuudha. Bilisiginnaa ida'amuu wanti jiru kun
iccitiin isaanii jirti isaati lamuu galee baay'ee ida'amuu sanarratti kitaaba ida'amuu sanatti eegale kitaaba sana namni irratti ittiin dalagan akkanaaf godhatti ida'amuun aadaa sirna Imperoor Haile Sillaasee Imperoor Zawdituu Imperoor Xaayituu Minilik aadaa isaanii leellistee afaan Amaaraatiin gostokkee nu gochuudhaaf jechuudha. Akkanaaf godhatti xiqqaadha wanta xiqqaa tokko irratti waan guddaa jiru tokko irratti waan guddaa qabu tokko irratti waan xiqqaatu jedhabata. Akkasiimi akkamittiin Oromoon isa biraa irratti dhaqee ida'ama. Erga dantaan Oromoo eegame konstituushinii biyya keenyaa bareesu maajoriitii ruul maayinoorayitii raayit jedha warra. Sabni baay'ina bal'aa qabu the prime minister of the country paarlamaan teessoon paarlamaa harki caalu kan akka jiru bulchaa biyyattiiti. Maayinoorayitii raayit ala jiru immoo sabaaf sablammoota biyya sana keessa jiraatan jechuudha. Mirga isaanii eegaa itu jara sin sarbiin sirna dimokiraasiitiin jiraachiftan. Dantaan Oromoo hin eegamne kan nuti Oromoon itti wareegamaa ture. Tokko afaan keenya afaan uummata bal'aadhaa afaan federaalaa haa ta'u Oromoon mirga biyya isaarratti haa kabachiifatu mirga Oromoo biyya isaarratti haa kabajamu sana ituun deebiin aadaa keenya mancaa jiru duudhaa keenyaaf safuu keenya mancaa jiru akkamittiin dabalamna dubbii isaa waatu jira duuba isaatu waatu jira sigalee sirnuma kanaawu naftanyaa warroota amata 150 nyaachaa ture jechuudha. Sana bara siin kaasa. Kitaaba sun inni barreessin nama barreessee duuba afaan deemteedha. Daaqoon sana afaan barreessi kitaaba kana beekamaadha. Adda baasama. Kun namtichi inni kun bilchina siyaasaa hanga kanatti hin qabu. Baay'ee mallas faana kontirast yoo gani ilaalle wal madaalatan yoo bira qabne yoo ilaalle baay'ee tokko wal gatu. Mallas yoo asiin fide asiin isa baasuu ile karaa qaxxaamuraa bira deema. Garaagarummaan isaanii kana. Sirni badhaadhinaa kun gaaffii na kaaftetti inni si deebidha. Sirni badhaadhinaa kun maali yoo jette fuuldura isaanii akka gucaa akka waan ifa wayii tokko nama afaan Oromoo dubbatu aadaa Oromoon beeka jiru. Dr. Abiy nakaatan malee kan sirnicha hoogganaa jiru akka isaaniif tolutti akka aadaa isaaniitiif tolutti kan kaa'ate naftanyaadha kanarratti waliin mormi kanarratti waliin mormi sunimmoo uummanni Oromoo du'ee dhuma malee du'ee bada malee sirna kana fudhatu sirni kun nuuf diina keenya jechuudha. Sirna kana duuda dubarraa barreessaniiti itti hannaniiti inni forjiiti taa'eetuma waan kana wanni godhaa jiru malee duuda dubbee isa warri isa hoogganaa jiru yookaan isa dhiibaa jiru push warri isa godhaa jiru jechuudha duuda duba bilisiginnaadhaa yookaan naftanyaadhaa jechuudha warra sirnoota amata 150 dabarsan nuti deebisuu qabu. Wanni abbaa isaa afaan qophii abaaboo isaanii san jechuudha nuti deebisuu barbaadu. Warra duuda isa duba taa'aa jechuudha. Yookaan karaa gandoora soddaa goree jechuudha. Bilisummaan qabsoonni qeerroodha gandoora soddaa bilisoomse. Gandoora soddaa bilisoomse. Gandoora soddaa bilisoomse. Imaanaa uummanni Oromoo itti kennate. Imaanaa uummanni Oromoo itti kennate. Gandoora soddaatti kenne. Baay'ee namtichi niitii isa iddoo jaallata jechuudha. Gama kana. Akkas kabajamoo naasir keeyyaa asirratti qeerroo jecha jiru kana qeerroo. Fakkeenyaaf qabsoon qeerroo amma qabsoon eenyu harka jirti? Qeerroo harka jirti. Qeerroon tun fincilli qabsoon qeerroon ammoo oofaa jirtu kun hoggoo kanatti jiraatu hangam sirraa fudhata si fakkaata? Mee hangam takka inni fudhataa si fakkaata? Fuuldurri ichi yeroo jiraatu fuuldurri maaltu si mul'ata? Akka yaada mataa xiinxala mataa keessatti. Akka xiinxala mataa kiyyaatti baay'ee qabsoon bilisummaadha obsa gaafata. Obsa gaafata jalqaba qabsoon bilisummaa biyyumti tokko bilisoomuudhaaf yeroo dheeraatti fudhata. Qabsoon bilisummaa obsa si gaafata. Abdii kutannaa dhabuu si gaafata. Har'uma ka'ee har'aa ta'uu miti. Tarsiimoo amma sakamtee deema.
beektota keenya dhaggeeffachaa. Ati immoo waan humna keetii qabsoo sanaaf tumsa. Warra qabsoo amma fakkeenyaaf nu biyya Oromaa jira biyya baqaarra jirra. Bifa danda'amaa ture ta'e qeerroo biyya keessaa amma rabbi sii laaffiseen gardeegara yoo deemte malee kirriinii wal gargaartee arba hiitii jira Oromoo yommuu akkuma beekte. Walirratti ilaaluu hin qabnu beekte. Hangam fudhata kan jedhu sana rabbi beekaa. Garuu fuuldurri Oromoo bifa kanaan akka kanaan itti fufa kana jedha sirna kana jalatti ni bullaan Oromoon du'ee lafarraa dhuma malee sirna kana fudhatu. Kanaafuu sirna qoricha tarkaanfachuu hin danda'u jechuudha. Hin tarkaanfatu naaf. Sirna miila tokko hin deemu jechuudha. Sirna boolla keessaa kaleessa ka'e kamittiin tarkaanfata. Akkas. Saniifuu amma sirna kanaaf jechuudha falli maali sirna kanaaf maal godhuu qabna qeerroon maal godhuu qaba sirna kanaaf maal godhuu qaba. Sirna kana akkanaaf galutti dadhabsiisuuf jechuudha. Tarsiimoonni hedduutu qeerroon ni beeka. Qeerroon ni beeka kana. Tarsiimoonni hedduutti fayyadamaa jira siin argaa irraa. Tarsiimoon jalqabaa ikonoomii ishii laaffisuudha. Ikonoomikaal eelensiin jedhu fakkeenyaaf daldala magaalaa irratti raawwatu yoo laamshiiste guyyaa irratti qaraxni achirraa kutamu taaksiin guyyaa irratti achirraa kaffalamu hagam jira miidha. Sanatti uummanni Oromoo hedduu miidhamu. Daldala laabbishe suuqa dagannaa gabaa wanta jiru irratti naannoon Oromiyaa keenya baay'ee parsantiin 80 olii qonnadha. Agriikaalchar beesdidha kan inni jiraatu qonna irratti kan hundaa'e. Xaafii manaa safartaa horiin manaa qaba hedduu hin miidhamu kan irratti. Mootummaatu laaffata malee. Nafteenyaan ni laattis baratti ni dadhabdi. Maaliif daldala biyya keenyaa kan to'atee jiru warra nafteenyaati. Fi fakkaattota warra nafteenyaa. Ilmaan wasiilanii isaanii fakkeenyaaf saba akka Guraageedhaa saba akka Silxee fa'aa Finfinnee fa'aa yoo fudhatte immoo naannoo Markaatoo fudhatte fakkeenyaaf parsantii 90 ol kan to'atee jiru saboota maqaa isii beekan. Keenya Oromoon yoo akkam guddatte kuulii ta'e jala wajjin hojjeta. Kan rabbi hireessa isheef parsantiin 5-4 yoo keessa jiraatte sanuun ga'u. Sanuun shira adda addaatti goyii dadhabsiisanii of keessaa baasu. Sanaafuu tarsiima tokkoffaa dinagdee ishii laamsheessuudha. Kan lammaffaa tooftaan amma sakamtee basaasota ganda keessaa warreen jara wajjin socho'an jechuudha. Jara irratti adabbiin godhamu qaba. Basaastuu ganda keessatti saaxila gootu uummata qeerroo ficcisiiftu kana qeerroon bifa riphee loltummaadhaan jara ofirraa dhahu qaba. Gorsitti kennamu qaba. Beektonni gorsitti kennuu qaban sana booda jara irratti tarkaanfii fudhachuu gama biraadhaan yeroo barbaachisaa ta'etti fincila hadhaawaa irratti gaggeessuudha. Sana immoo qeerroo biyya keessaa qofa irratti ilaaluu hin ta'u. Akkuma Oromoo ta'ee addunyaa boodduratti akka fakkeenyaaf amma qabsoon yeroo ammaa deemsisu fa'aa hedduu namatti tola baay'ee wanta akka imbaasii uguruudha. Sun baay'ee nama boonsa. Wanta akka imbaasii uguruu addunyaa dhageessa jechuudha. Imbaasii jechuun imbaasiin Itoophiyaa fakkeenyaaf biyya loltuu jiru. Tuqamuu jechuun birmaddummaan biyyattii Itoophiyaa sanaa tuqame jechuudha. Tuqame jechuudha. Ekonomiin biyya sanii ammas wanni ciccirraa gargaarsa incitaa. Ekonomiin dhahamaa jira jechuudha. Dhahamaa jira. Fakkeenyaaf amma mircaadhaaf mootummaan UKdhaa doolaara miiliyoona hedduu laatti filannoos deemu kanaaf. Sibiilii murtiisan immoo. Sananii murti. Ameerikaan doolaara miiliyoona 150 irraa muree dhorkatee jira malee yoo ta'e. Hamuru. Sana qabu. Warra biyya kee alaan fakkeenyaaf warroonni biyya Western jiraatan hedduun boonsanii gochaa kana godhan. Hagalatoomani gama kiyya kanaan hagalatoomani. Diyaasfooruma biyya alaa kan qabsoo jiru ni galatoomfachaa jirta jechuudha. Hedduun galatoomfachaa. Galatoomii akkasitti hordoftootaa fi daawwattoonni caayaa miidiyaa neetwoorkii turtii keessummaa kan wajjin goone keessatti hubannoo gahaa irraa argatan jeetiin yaada waa bareedaa irraa dhageessanii turtan jeetiin isin abdadha. Akkasuma osoon xumura
gama wanni rayaatiin deemine duratti dhaamsa qeeroo yookaan uummatuma Oromoo hundaafuu qabdu dhaamsoo qabaattee dhaamuu dandeessaa jiru. Kabajamtoota uummata Oromoo bal'aadhaa akka nam tokkotti akka ilma keessan tokkotti wanta dhaamsa qabu dhaamsi kan koo jechuudha. Tokkummaadha tokko. Sabni tokkummaa hin qabne tarkaanfatu. Wallaalaa keenya gorfachaa. Walqeequu miti barra walqeequurra obsa walii qabaachaa. Walbeekuu hojjeta. Walbeekuurra walii beekuu hojjeta. Walbeekuurra walii beekuu hojjeta. Fakkeenyaaf nam tokko yoo balleessee namni sun guutummaan guututti sirriidha namni tokko guutummaan guututti sirrii ta'ee uumamne namni. Sanaaf walbeekuurra walii beekuu hojjeta kan siin jedhe yoo namni tokko dogoggore gorfachuudha bifa danda'amaa ta'een fakkeenyaaf namni dantaa jireenyaatiif jecha gara qabsoo kanaatiif faallaa deemu fa'aa ni jira. Jarreen sana gorfachuuf bifa gargaarsaatiin illee wal bira dhaabbachaa namni dantaa jireenyaatiif jechuudha ni bitama. Sanaaf wal tumsuu barbaachisa yeroo ammaa kanatti gama danda'amaa ta'een tumsa waliif qabaachuu fi dhageettii beektota keenyaaf qabaachuudha. Hayyoota keenyaaf qabaachuudha. Ammas qabsaa'ota Oromoo hidhaa jiran warreen akka obbo Jawaar Mohammad, obbo Boqqalee Garbaa fa'aa, Hamzaa Booranaa fa'aa jarreen sana tarsiimoodha hannee akkamittiin mana hidhaa keessaa isaan akka yaafnu isaan mana hidhaa keessaa baafnee akkamittiin isaan gara qabsoo isaaniitti akka deebi'an sanaaf Oromoon ciisee buluu qabu. Fakkeenyaaf qabsaa'ota argan iyyaan nama maqaa siidhee kanan ija Oromooti. Fincila qeerroo kana erga du'a gaafa ajjecha obboleessa keenya Haacaaluu Hundeessaa ohee shira ittiin ajjeesanii ittiin Jawaar fa'aa qabsaa'ota Oromoo filannoo kana irratti jiran ittiin dorgomaa ta'a jechuudha. Ittiin qabachuudhaaf karoorfatanii wanti du'a Haacaaluudha. Kun beekamaadha. Sanaaf Haacaaluu dhabnee Jawaar Baqqalee Hamzaa dhabuun nuun taatu. Sanaaf amma danda'amaa ta'atti miidiyaalee dhimmoota kana qindeessan dhaggeeffachaa nuunis hedduu dubbachuu wal dhaggeeffachuu caala wal dhaggeeffachuu caala beekaa hedduu qaba Oromoon beektota keenya dhaggeeffachaa fuuldura keenya tarkaanfachiisuu qabnaan siin jira uummanni Oromoo bal'aan bifa kanaan wal hubachuu qabna tokkummaadhaan deemuu qabna gandaa wal qooduu hin qabnu gandummaa diinuu keessatti uume jechuudha gandummaa diinuu keessatti uumeen masakamnee wal miidhuu hin qabnu wal laamsheessuuf duubatti wal okkolchiisuu hin qabnu beektee miila wal dha'uu hin qabnu sanaaf kan qabsoo keessaa bahe gaafa rabbi isa deebise deebi kan qabsootti jiru jabeessu siif galee ammas immoo nama qabsoo Oromoo irratti gaafa tokko shoora qabu miidiyaa irratti hafarsinee arrabsuu waan akka kanarraa nun qeerroon keessumattuu qeerroon biyya alaa jiru sanarraa wal tifkachuu qabna wal gorfachuu wal mararfachuu. Galanni guyyaa tokko inni Oromoodhaaf madaalamuufi qaba. Sanaaf diina afaan wal kaa'uu hin qabnu beektee ajandaa diinaa ta'uu hin qabnu akka nam tokkottan an beektota Oromoo nam tokko nama qeequu hin qabu kan nama dhuunfaatti jechuudha. An Oromoo hedduun jaalladha. Nama gaafa tokko waa'ee Oromootiif shoora qabu tokko miira ittiin qeequu hin qabu. Yoo inni qabsoo keessaa beellee qabsaa'aan bakka isa caalu biraa dhufee bakka isaa maamuuf jechuudha. Sanaaf nama wal qeequurraa wal qusachuudha wal tikfachuu qabna yeroo hedduu wanti ajandaa diinaa taanee deemuu hin qabnu beekte. Sanaaf uummanni bal'aan Oromoo bifa kanaan wal hubachuu qabna. Akkasiin siin jedha. Galatoomii hordoftoota fi daawwattoonni Caayaa Miidiyaa Neetwoorkii obbo Naasir yookaan Qeerroo Naasir irraa turtii waliin turre keessatti waa hedduu beekumsa irraa argattanii yookaan dhaamsi inni dhaamee tokkummaadha. Tokkummaan waan bareedaa ta'uu isinis ni beektanii akkasuma sagantaa keessummaadha torbaanitti guyyaa 3 qabna. Hanga sagantaa itti aanu keessummaa biraa qabannee isin dhufnu galatoomaan isinin jaala. Atilleen asitti argamtee quuqama si jiru irraa baaftee yookaan dhuftee miidiyaa keenya irratti wanni wal dhufeetiif hedduu si galatoomfanna. Galatoomii obbo Naasir. Isinillee affeeraan hubataniif galatoomaa isin jira. Galanni keessan.